ما تكايو ما فرسا سري متاورا indage ne takka shafila tabu shafila ni ganda kam atamma lagi fadu afarsa kamu berbandami dadu bifta kese ana duk bifta kese na afarsa namanya Roman goni gandi shafila jechun ganda dirati kun shafila miti balelle miti nai isa je kaoge nuti shafila wa tabarbanu nuti nama wa tabarbanu maka isa barbanu tin sa barbana apa isa barbana hada isa barbana Kesan gotap tanu magaza nu bakke mbey nu bar namni wa bakke mbey na kami kesa Saga wallahi wa billahi rabbi tisi kakada kofa irati namne farsa bakke isabe kon dalaga isa tabe rejedi kun namne galchana lage fat afarsa kamu barbada ala wasalan kotu na dubbisik ana wajina sai ana yogurun indan de nalatti يوم القيامة أفرسا يو نصيب ربي شرطة قبسي سمالي علم نماس في قبول دندو يعني أفرساني نمني براسي مالي أرغنجرو يتشورا مو كم أصو كان لايف رتاو برا نقود الدابر سبر يا تسو لايف رتاو تقرا نقود الدابر كارو سمالي نمني سا أرغنجرو فكينيا سو تربيا كيستي دلقا سمبكا دلقا أمني توبيا أمني أورومو أما جورلين راديس مودي بري نمرانا كنيني اسمين كي جبدات اللي أحمد وانتو قصو خايبون وبرسو عنو أفرسا إتيارة تنجر عنو أفرسا ملق رجل أفوري بدأ يرانو كمو وربادا مو خلاص كنبودا تنيسا ركي كانو صوبا منو بسيرتين صوبا منو داكي فدو ركي بيرا أبي سيكر سيسا سنجر उसमें दगे फटू सित्ती उसमें दगे फटू में आणि का कल दित्ती इंजर रे उबत्ते मोनू बन आम्हाला जोडले सिंजर रे माने या वाय अफर akka ankal ditti injirre si galee jira kun dhimma gandummaa arsii harargee takkallee qabu afarsoon baalee miti obboleessa kiyya yoo ta'e itti gaafataman siin jedhaan tokkoffaa isa kana naa beeki lammaffarratti ati hafarsoo iddoo inni jiru yoo kanarratti hafarsoo iddoo inni jiru dabarsitee naa kennuu dandeesse asayyo sanirraan ammoo akkuma amma obboleessi kenna akkuma amma dubbatte iddoo isaa maqaa sirrii naa himuu dandeessa ani kottu sinjere keessa waa hunda si information guutuu si kenna maal guroo sirra si kenne maal faayida ayira taa'ee si kenne bakka keessaan si dubbisa ani information isa guutuu data isaa guutuu barbaada tokkoffarratti maqaa isaa sirrii maqaan hafarsoo jedhu kuni maqaa facebook fi tiktok iti maqaa sirrii isaa barbaada hafarsoo eenyuuti abbaan isaa eessa haati isaa eessa hojiin isaanii maal dalagan mucaan kun maaliif akkana nama arrabsa maaliif akkana ijoollee biyya arabaa keessaa ficcisiisa maatiin isaa waan kanarratti maal jedha ilaalcha akkamii qaba kana rakkoon qabu maatii waliilis hin dubbannaa jechuudha kanaafuu nama baale yoo ta'e ilumaayyuu qallaaliidha jechuudha wanni guddaan ammoo maqaa isaa sirrii fi daataa isaa sirrii barbaannaa jechuudha kanaafi ani gama kamiinuyyuu waan kanarraa of duuba deebuudhaaf hin ta'u isinii galaami dubbiin dubbadhu tagaaru yaada yoo qabaate yaadan fixanne nafa rabbii jedhina jalaan ariifatti waan namni jedhu jakasii hamma baale mucaan nu bobeesse warra gaarii bichaa oofu nuun jedhe maqaa namaa baalillee hin dhahina wanni jettanillee hin dhahina shakkila jettanillee hin dhahina keessaan gaafadhu keessaan gaafadhu usbiyyeen wallaahi yoo du'e bade sobeeti muudii sitti qabataara maallaqa sirraa nyaachuuf kaleessa ani warabbul kaabaa gastii isaa jalan ture laayifii isaa jala waan inni siin jedhaa ture si galee afarsoo qabsiisna jira muudii sitti qabata maallaqa si nyaachuu wallahi inni irraa nyaatu takkallee hin jiru ani warra kosmee kana gabaa baasee gurguraan sitti madageeffadhu rooti saantibii takka saantibii madageeffadhu saantibii takka saantibii nan isaa kennu hin jiru ani cal jedheetumaan nama akkasii shawwadamuu miti si gala ani usmee yoo hafarsoon akkumiitii irra caffaru kana bakka hafarsoon jiru maatii isaa iddoo dhaloota isaa nu hime nuti maatii isaa wajjillee naasa'uu barbaanna maatiin isaa maal mucaa kana waan kanarratti maal ilaalchi maatiin kaleessa isaaf dubbataa ture ahmadiyye kaleessa isaa sagalee ta'a ture sin jedhaa hin beekaa akka usmeen hafarsoo faana jiru hin beekaani guyyarraa viidiyoo hafarsoon narra turan roosii godhusmeedha ani roosii kana wallaaleetii miti garuu usmeen kanarratti maal akka jedhu barbaachaaf osseensise fakkeenyaaf akkas goonaa jedhanii dhaadataa turan maatii isaa yoo beekee baaleen shaffila yoo ta'e shaffila keessaa mucaan kun maaliif akkatti nama arrabsa maatiin isaa maatii akkami maaliif waan inni godhu kanarratti hin gorsine maaliif akeekkachiisatti hin kennine haadha akkamii irraa dhalate abbaa akkamii irraa dhalate ka ol ka'eetiin ilma kee balutti itti sii dhalchedhee sooshaal miidiyaa irratti nama arrabsiisu ka ilma hiyyeessaa biyya arabaa keessatti jiraa namaa muka itti guursiisaa jiru ijoollee meeqa ficcisiisaa jira kanarratti abbaan qabu haadhan qabu gosan qabu kuni marti qoratamuu qabaa jechuudha kanaafi wanti kun haga dara sandirasii deemamuu qabaa jechuudha akka ammarra calliseetumaan
daqiiqaa takkana dubbisi sibiraa deemaani. dubbadhu. Haasaa inni haasa'e wayitti inni haasa'u yoo guddate nama 2,000 3,000 jala jira yoo guddate. Viidiyoon sun yoo baariyaalii bahee yoo guddate nama 50,000 60,000tu argaa. Ati ammoo waan inni siin jedhe san fuutee baay'iftee akka addunyaan guutuun si dhaga'uuf godhaarta. Piliis yoo dhiirummaa taate lafarratti dalagi bakka gadi onnoo godhi. Ijoolleen akka bofaa dhagaa jala galti. Gaafa rabbi qabe malee namni qabee galchuu hin jiru. Guyyaa itti eeggadhu yoo dandeette biyyatti gosa wannoo godhiiti. Maatii barbaadi irra gahi. Maatii irratti himadhuuti wanni furmaanni godhamu haa godhamu malee afarsoo qabaa sumuyyeen haa qabsiisa maal waan akkanaa kana ijoolleen akka bofaa dhagaa jala galti. Mootummaan Su'uudiitu argee qabuu hin danda'u tanni yoo gubbarraa marzii wayiitti gadi roobsee achitti fixe malee waan akkanaa dhiisi miira keessaa bahi tasgabbaayi. Ragaa keessitu beeka ilmoon tee ta'u faranji beeka addunyatu beeka. Isa waliin deebitee wannoon jedhini mucaa harka dhiigaati ijoolleen ijoollee harka dhiigaati. Ragaa guddaa inni ufitti bahee jira biyya Ameerikaa fi biyya Awurooppaa irraa garee uumanii mallaqa guuranii natti kennanii kilaashiin naa bitamte jedhe san hunda ragaa ufitti bahee jira waan nu dheengaddo osoo dubbannu namni marti kijiba nuun jedhu san mucaan harka dhiigaa ta'uu inni ragaa ufitti bahee jira guyyaanuu isa qaba yeroo itti eeggadhu asirra teettee hincinnoytee loltee aarii keessa galtee adada ati dubbattu maatiin kee rifata adada ati asirra dhuftee waa dubbattu haati manaa keellee rifata biyya isii badasii galee dhiisi waan akkana waan amma Oromoon jettu gowwaa takka arrabsanii uf arrabsaa oolaa san amma diikee dhiisi bannaatu si jaaladhaan dhiisi bayi keessa guyyaa itti godhadhu akka dhiiraa lafarra dalag warquma dabbasalchaase nama waliin dalaguu qabdu من نادي صوفيا أنا ما أعرف اسم ماله dalagi akka dhiiraa waa godhi ها أنا ما أعرف اسم ماله ماما قولي صوفيا ما تقول صوفيا انت واقفين سي أنا أقول صوفيا نادي كملية قال ايوه بس صوفيا قولي صوفيا Sibakka. Assalamu alaikum. Tulla rakat kana jala sitti nasa nabbu. Waan tokko isin jechuu barbaada Ahmad. Uummata kanneen isallee ta'ii warroota waan badii kana dalagan qabsiisuuf haala salphaadhaan weebsaayitii mootummaa Saa'udii jala seentee yoo suuraa TikTokii isaanii qofa jechuun fotoon isaanii yoo haa jiraachuu baatu TikTokii isaanii qofa kaastee weebsaayitii poolisii Saa'udiitti jechuun giraasii gurgura yookaan ammoo nama akkanaa irratti ajjeechaa hojjetee jira itti yoo ergitu ta'e dirqama poolisii warra giraasii gurguru barbaada. Kan ammoo kan isaan arguu ni danda'an PI address kan jedhamuuni. Antana dura gaafa Abashaa irratti akkas jechuu ture poolisiin kamanatti na dhufteef sababa PI addressiitiin iddoo inni taa'ee interneeta fayyadamu saniin interneetaan kan qaban. Kana gootee gaafa ati poolisii Saa'udiitti waan kana barreessitee hafarsoo waan akkanaa dalaga jedhanii riipoost gooteetiin poolisiin deebii tokko sii kennuu dhabde. Saa 24 keessatti anatu iddoo maatii isaanii jechuu hanga kuta inni jiraachuu ture bakka inni dalaguu ture wanni hafarsoo anas sii kenna. Anatu beeka jara lameenuu jechuudha. Ijoollee usmiyyee fi hafarsoo yoo si barbaachise. Naayin karaa sirriitti barbaada keessattuu maatii biyyatti maatii isaanii barbaada. Jechuun ani kana hin beeka. Tana dura gaafa jarri akkasitti ijoollee kutaa gandaa waan akkas wal oofan san namarraan nagahee ture waan ta'eef waan ammoo dhibbaan dhibba ijoollee eessaa akka inni ta'e irra gahee jira waan ta'eef kana keessaan sii kennuu barbaada. Garuu dursa kana yoo goote duraa walii qabna fakkaate. Garuu kana yoo goote salphaan gocha tarkaanfii guddaallee kan irratti fudhachuu danda'u. Kana qofaa yoo miti hoolota akka waan akkanaa badii akkanaa dalagan kana hunda isaanii tarkaanfii akkanaa poolisiin kan irratti fudhachuu danda'u walitti qabee uummata kanneen haruu danda'u waan akkanaa kana qofa yoo gooneeni intarneet irratti jechuu warra ummana giraasii gurguru namoonni akkanaa jedhanii liinkii tiktookii isaanii qofa yoo argine. Kana cimaan haalli isaan tarkaanfii mormarraa muruu danda'an beektaami nama ijoollee tana dura giraasii gurguran jedhanii achitti nama of ta'u meeqa fitan. Karaa kana qofaan uummata akkanaa kanneen qabsiisuu danda'an.
Yookaan jarri nama ajjeeste yookaan dubartii gudeedde yookaan immoo giraasii ashiishii gurguraniitiin uummata akkana gochuu jiranii. Uummanni ijoolleen kunniin ammoo hundi isaanii warra magaalaa keessa jiraatu. Warra bosona keessatti kolfaachuu danda'a. Garuu warra magaalaa keessa jiraatu iddoo intarneeta isaaniitiin qabuu danda'a. Poolisiin kun haala salphaadha. Akkaataa itti gochuu dandeenyu kana waliin haasa'uu dandeenya keessaan. Kanaan booda ammoo keessattuu bakka maatii isaa qoradhee irra ga'e jette kanarratti kun amma waan sirriitti na fayyadu kaan ammoo bakka takka jirra. Waliin sirriitti irratti hojjannee waan silaa ta'uu qabu waliin goona. Kanaan waan irraa of duuba deebi'u takka illee hin qabu. Kanaaf wanni paablikii bahee haasa'aa jiruu fi namoonni hedduun waan kana qofa aarsee miti. Ijoollee baalagee takka takka sammuun isii yaadne yoo ta'e malee hawaasni hunduu kanarratti gammachuu namni qabu hin jiru. Keessattuu namni haadha warraa qabu, namni ilma qabu itti dhaga'ama. Abbama fedhe yoo ta'e. Jecha akkasii waliin hin jedhu amma naafati yoo wal arrabsine, oma biraati yoo si arrabse irra bareeda malee haadha warraa kee bira dhaqee maatii kee bira dhaqee waa'ee ilmoo keetii keessa galuun namummaa miti kun. Si galee mucaan likkii tare. Kanaafuu maatii akkamiirraa akka dhalatellee maatima isaatu iyyuu ittiin haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Maatiin isaa mucaa kanaaf ergaan isaan dhaaman maali? Maal gorsa? Wayittiin akkana gabbeetiniin ijoollee akkana kumaatama ficcisiisee biyya san keessatti har'a lubbuu meeqatu sababa isaatiin badaa jira. Hasaaban qabu jechuudha. Balaa inni qabsiise. Kun ilma akkamii? Kana maatimmaan isaatu maatii akkamii kana ittuma dhaqanii qaamaan gaafatuu qabanii jechuudha. Kanaafi maatii isaa barbaachisaadha jechuudha iddoo inni jiru qorachuu.